Harka fuuni daawwattoota keenyaa nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Manni marii ministeerotaa baajata dabalataa qarshii biiliyoona 600 raggaasise. Baajanni waliigalaa qarshii tiriliyoona 1 fi kitila 500 akka ga'es ibseera. Manni marii ministeerotaa wixinee labsii baajataa dabalataa qarshii biiliyoona 500 fi biiliyoona 81 fi kitila 900 fi kitila 98 ta'uu raggaasisuun baajanni waliigalaa bara kanaa qarshii tiriliyoona 1.5 ta'eera. Waajjirri muummicha ministeeraa ibsa baaseen manni marii ministeerotaa marii sadaasa 21/2024 taasiseen wixinee labsii baajata dabalataa eeyyamu raggaasisuun gara mana marii bakka bu'oota uummataatti ergeera. Baajanni dabalataa kuni dandeettii maallaqaa mootummaa guddisuu, galii guddisuu fi baasii dabalataa ilaalcha keessa kan galchedha jedhe ibsi waajjiricharraa baheeru. Baajanni dabalataa amma raggaasifame baajata kanaan dura raggaasifameen dhibbentaa 56 akka caalmaa qabu dhaga'ameera. Qaala'insi jireenyaa jijjiirama dinagdee guddaa taasifame hordofuun dhufuu salphisuuf hojjettoota mootummaatiif daballi mindaa taasifamuu akka qabu ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee dubbatanii ture. Mindaan daballii kuni ji'a onkoloolessaatti akka taasifamu haa ibsamu malee hojjettoonni mootummaa daballii kan hin argatiin jiraachuu kana dura isiniif gabaasaa turuun keenyi ni yaadatama. Baqattoonni Eertiraa fi Sudaan naannoo Amaaraa keessa qubatanii jiran gara iddoo biraatti akka dabarfaman gaafatan. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo jechuun of waaman gidduu deemaa jiruun baqattoonni Eertiraa fi Sudaan mooraa baqattoota garaagaraa keessatti argaman lubbuu isaanii balaaf saaxilamuu himan. Hidhattoonni guyyaa guyyaan dahoo baqattoota irratti haleellaa akka raawwatan kan eeran baqattoonni Eertiraa fi Sudaan kunneen gara naannoo nageenya fooyya'aa qabutti akka dabarfaman gaafachuu isaanii marsaariitiin Niw Humaanitaariyaan jedhamu gabaaseera. Godina Kaaba Gondaritti kan argamu kaampiin baqattootaa Almawaac keessatti hidhattoonni irra deddeebiin saamicha ugguraa fi haleellaa akka raawwatan marsaariitiin kun baqattoota Eertiraa irraa odeeffachuun ibseera. Baqattoonni tokko tokko mooraa keessa osoo jiranii rasaasaan rukutamuu kaan ammoo bilbila harkaa fi maallaqa isaanii irraa fudhatamuun miidhaa qaamaa akka irra gaheereera. Akka gabaasa sanaatti baqattoonni 9 mooraa Almawaac keessa jiraatan waggaa kana keessa ajjeefamaniiru. Sababa rakkoo nageenyaa wal qabatee mooraawwan baqattootaa Kumarii fi Alulaa jedhamu dhiyeenya kana cufamuu isaanii gabaasichaan eerameera. Mooraawwan kanneen keessa baqattoonni Sudaan haleellaa wal fakkaataan irratti raawwatamuu fi hojii humnaa akka hojjetan dirqisiifamaa akka jiran yaadachiiseera. Hooggantoonni mooraa waraanaa kanaa walgahii qondaalota komishinii baqattoota dhaabbata mootummaa gamtoomanii waliin taasisaniin irra deddeebiin rakkoon nageenya naannoo mooraa kanaa jiru akeekanii kan turan ta'us furmaanni tokkollee akka hin kennamne ibsameera. Mooraan Almawaac jedhamu keessatti daa'imman 7 fi manguddoon 5 ugguramanii qarshii 500,000 gaafatamuu isaanii gabaasichi eereera. Ambaasaaddarri Itoophiyaa Tashoomaa Shundee pirezidaantii haaraa Somaalilaand waliin mari'atan. Itoophiyaan Somaalilaanditti dhiyeenya kana ambaasaadara gochuun kan muudde Tashoomaa Shundeen pirezidaantii haaraa Somaalilaand Abdirrahmaan Mohammed Abdullaahii waliin mari'ataniiru. Jilli ambaasaadar Tashoomaa qondaalota waraana Itoophiyaa fi hooggantoota imbaasichaa of keessaa qabate ergaa gammaddanii mootummaa Itoophiyaa irraa ergame pirezidaantichatti ga'uun ibsameera. Kana malees ambaasaadar Tashoomaan pirezidaantii haaraa Somaalilaand Abdirrahmaan Mohammed Abdullaahii waliin haala hariiroo Itoophiyaa fi Somaalilaand cimsuun danda'amu irratti mari'achuu isaanii horni dippiloomaatiitu gabaase. Filannoo pirezidaantummaa Somaalilaand guyyoota muraasa dura gaggeeffameen kaadhimamaan paartii mormituu Waddaanii kataan Abdirrahmaan Mohammed Abdullaahii injifachuun isaanii kan yaadatamu ture. Jalqaba bara 2024 Itoophiyaa waliin waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa argachuu dandeessisu waliin mallatteessan irratti pirezidaantiin duraanii Somaalilaand Musee Bihi Abdii filannoo kana irratti hin milkoofne. Pirezidaantiin haaraa Somaalilaand Abdirrahmaan Mohammed Abdullaahii qabiyyee waliigaltee Itoophiyaa waliin mallatteeffame akka isaan hin qaqqabne eeruun waliigaltee kana irratti ejjennoo bulchiinsi isaanii qabu ifatti hin ibsine.
IS Somaaliyaa keessatti garmalee dabalaa dhufuun yaaddoo natti uumeera jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen Somaaliyaa keessatti gareen shororkeessaa Islaamummaa loltoonni biyyoota alaa itti dabalamaa jiraachuun guddachaa dhufeera jedhe. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen dhimma qoqqobbii Somaaliyaa to'atu ibsa torban kana baaseen akeekkachiisa kan kenne Somaaliyaa keessatti kan argamu gareen shororkeessaa Islaamummaati jedhamee ISIS loltoonni biyyoota bahaa giddu galeessaa keessaa kanneen baay'inni isaanii 600 hanga 700 ta'an itti dabalamaniiru jedheera. Akka gabaasa kanaatti loltoonni kunneen galaanarraanii fi daandiiwwan gara Puutlaand seenuun IS Somaaliyaatti makamaniiru. Gareen IS kan Somaaliyaa Puutlaand keessaa kan loltoota biyyoota alaan deeggaramee garee Al-Shabaab isa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu deeggaraas jedheera ibsi dhaabbata mootummoota gamtoomanii kuni. Akka odeeffannoon dhaabbata basaasaa Somaaliyaa agarsiisutti gareen IS Somaaliyaa Puutlaand gaara Caal Miskaan keessatti akka malee guddachaa jiruu fi dabalataanis loltoota biyyoota alaa biyyoota bahaa giddu galeessaan alattis biyyoota 6 Siiriyaa, Yemen, Itoophiyaa, Sudaan, Morookoo fi Tanzaaniyaa keessallee loltoonni itti dabalaman jiru jechuun ibseera. Hoogganaan waraana Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa ji'a darbee sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareen IS Somaaliyaa isa waggaa darbeerraa dachaa 2 dabaleera jedhanii turani. Manni murtii yakka idil addunyaa ajaja hidhaa ministeera muummee Israa'el, ministeera humna waraanaa Israa'el duraanii fi hoogganaa Hamaas irratti baaseera. Manni murtii yakka idil addunyaa kaleessa ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu, ministeera humna waraanaa Israa'el duraanii Yo'av Galantii akkasumas hoogganaa Hamaas Ibrahim Al-Masir yakkoota waraanaa fi yakkoota sarbama mirgoota namoomaa raawwataniiru jechuudhaan ajaja hidhaa irratti baaseera. Kunis kan dhagahame baatii caamsaa 20 bara 2024 darbetti abbaan alangaa mana murtii yakka idil addunyaa Karim Kiyaan onkoloolessa 7 bara 2023 gareen Hamaas haleellaa Israa'el irratti fudhatee fi sana hordofee tarkaanfii humni waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti fudhateen yakkoota raawwatamaniif ajajni hidhaa akka baafamuuf gaafachuu hordofeeti. Manni murtii sun ajajicha yommuu baasu manni murtii yakka idil addunyaa Israa'el aangoo mana murtichaa fudhachuun hin barbaachisu jechuun ibsiteetti. Kunis kana dura Israa'el aangoo manni murtii yakka idil addunyaa inni Zeheeg jiru mataa mootummaa biyyattii akka hidhamu ajaja baase sana kufaa taasisuudhaani. Kanaaf ammoo amma olaantummaan seeraa kabajamuu qaba jechuun hoogganaan mana murtii yakka idil addunyaa namoonni barbaadan kun to'annoo seeraa jala galuudhaan yakka balleessanitti itti gaafatamuu qabu jechuun yaadachiisaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaadhaaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.